Tole hordoftoota Orookids Akaadaamii akka mooltanii irra barnoota hawaasaa kutaa torbaffaa boqonnaa ja'a seenaa mootummootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara durii fi giddu galeessaa akka jedhu ilaalla. Boqonnaa darbe irratti qarooma biyyoota Misir, qarooma Kuush, qarooma Nuubiyaanotaa maal akka ta'e bal'inaan ilaallee jirra. Qaroonni Misir bara kam gidduu akka ture, qaroomni Nuubiyaa bara kam akka turee fi qaroomni Kuush maal akka fakkaataa ture boqonnaa darbe keessatti bal'inaan waliin ilaallee turre jechuudha. Boqonnaa kana keessatti seenaa mootummootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara durii fi giddu galeessaa akka jedhu bal'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Kana keessa boqonnaa kana keessatti qarooman Itoophiyaa bara durii qarooma Aksuumii fi qarooma Zaaguwee durii ka jirru qarooma Gondar durii bal'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Seensa keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti ramaddii barootaa irratti hundaa'uun bakka sadiitti qoodna jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti ramaddii barootaa irratti hundoofne bakka sadiitti adda baafnee keenya jechuudha. Isaanis maal akka jedhu bal'inaan kan ilaalu ta'a. Isaanis jalqaba irratti seenaa bara durii, seenaa bara giddu galeessaa fi seenaa bara ammayyaa jennee bakka sadiitti isaan qoodna jechuudha. Bakka gurguddoo kana sadanitti qoodnee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Boqonnaa kana keessattis immoo seenaa bara durii fi bara giddu galeessaa gabaabinaan waliin ilaalla jechuudha. Seenaa bara durii kan jennu hundeeffamuu mootummoota hanga bara 1270 gidduu kan jirudha jechuudha. Inni kam seenaa bara giddu galeessaa kan nuti jennu jechuudha. Bara durii fi bara giddu galeessaa kan jennu haala kana kan bara durii ka jennu kana bara hanga bara 1270 ka jiru yoo ta'u, inni kun qarooma durii fi hundeeffamuu mootummoota Aksuumii fi Zaaguwee keessatti of keessatti qabata jechuudha. Hundeeffamuu of keessatti qabata. Hundeeffamuu Aksuumii mootummoota Aksuumii fi Zaaguwee bal'inaan of keessatti qabata jechuudha. Bara giddu galeessaa immoo seenaa bara 1270 hanga bara 1855 ka of keessatti qabatudha jechuudha. Inni giddu galeessa jennu kun immoo jechuudha erga 1270 hanga 1855 gidduu ka jirudha jechuudha. Baroota kanneen hunda keessatti wal morkii fi sosochiin uummattoota bal'inaan ibsamee jira yookiin bal'inaan kaafameetii jira jechuudha. Egaa kana bal'inaan ilaalla jechuudha. Asirratti ja'a tuqaa tokko irratti mootummoota Itoophiyaa bara durii ka jedhu ilaalla. Mootummooti Itoophiyaa bara durii yeroo kam bulchaa turan, yeroo akkamiidha, eenyu fa'i ka jedhu as jalatti ka arginu ta'a. Ja'a tuqaa tokko irratti mootummoota Aksuum duriidha kan nuti argannu. Qaroomni Aksuum durii maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Isinis immoo kanaan dura beekuu dandeessu, dhageessanis ta'uu danda'a jechuudha. Aksuum kaaba Itoophiyaa har'aatti akka bulchiinsa mootummaa duriitti qaroomaa fi wiirtuu bulchiinsa siyaasaa qabdu taatee tajaajilaa turte jechuudha. Magaalaa Aksuum ka jedhamtu kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti ka argamtudha yeroo ammaa kana. Qarooma durii keessattis immoo ga'ee guddaa ka qabdudha jechuudha. Aksuum ka jennu kuni bulchiinsa mootummoota durii keessattii fi qarooma wiirtuu bulchiinsa siyaasaa ta'uun ka tajaajilaa jirtuu fi tajaajilaa turtedha jechuudha. Akka ragaan tokko ibsuttis immoo Aksuum naannoo bara 100 dhaloota Kiristoos dura kan dagaagee fi daangaan bulchiinsa isaa immoo jaarraa afuraffaa hanga torbaffaa daran kan babal'atedha jedhamee yaadama jechuudha. Kaaba Itoophiyaatti jaarraa kana keessa jaarraa afuraffaa hanga torbaffaa keessatti daran kan babal'atee fi kan dagaagedha jedhameetu yaadama jechuudha. Dabalataan daangaan isaaniillee daangaan Aksuum bulchiinsa mootummaa Aksuum yeroo yerootti jijjiiramaa ture jechuudha. Saffisi daangaa isaa yookiin babal'inni daangaa sana yeroo yerootti bakkisaa babal'ataa akka deeme jechuudha. Jaarraa afuraffaa hanga torbaffaa keessatti daangaan bulchiinsa Aksuum daran babal'ateera jechuudha. Waggoota 300 gidduu kana gidduutti baay'ee jijjiirama agarsiiseetii ture jechuudha. Haaluma kanaan kaabaan hanga Eertiraatti bal'ateetii ture jechuudha. Kara kaaba daangaan isaa kara kibbaa hanga Shawaatti, kara lixaa hanga Sulula Naayilii fi kara bahaa immoo hanga Galaana Diimaatti bal'atee ture yookiin immoo deemee ture jechuudha. Bulchiinsi mootummaa Aksuum yookiin qarooma Aksuum kan yeroo sana ture. Bara mootii Izaanaa daangaan Aksuum gara lixaatti hanga mootummaa Meeroo gahee ture jechuudha. Bara mootiin Izaanaa bulchaa turan immoo maal ta'ee ture? Hanga daangaa eessatti deeme? Hanga daangaa Meerootti deeme jechuudha. Hanga daangaa Meerootti deeme yookiin hanga daangaa Meerootti babal'achuu danda'e jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Keessattuu bara mootii Kaalib daangaan Aksuum hanga kibba baha Arabiyaatti babal'ateera jechuudha. Bara mootii Kaalib immoo haga kana deeme jechuudha. Daangaan Aksuum hanga kibba baha Arabiyaatti babal'ateera jechuudha. Bara mootii Kaalib jennu kan immoo yerootti babal'ataa deeme jechuudha. Babal'achuun isaa addan dhaabbanne jechuudha. Asirratti kaartaa irratti akka argaa jirru argamaa fi daandii daldala Aksuum duriidha kan nuti arginu. Daandiin daldala Aksuum durii
as naannoo Tigraay keessa bakka amma Tigraay jedhamu beekamu keessa ka'uudhaan kara galaana diimaa keessa goruudhaan galaana diimaarra gara Awurooppaaf gara Afrikaa kibbaatti illee gara Eeshiyaatti illee deemaa ture gara galaana diimaa keessa gara Awurooppaattis fulla'aa ture asiin kara Sudaan keessattis gara Afrikaa giddu galeessaattis babal'ataa ture kara Misirrirras babal'ataa ture jechuudha kara Nuubiyaanota qabachuudhaan jechuudha baay'ee daldalli yeroo sana yookiin immoo sochii daandii yeroo sana ture haala akkanaan kan geggeeffamaa ture jechuudha yeroo qarooma Aksum durii keessatti bu'uurri diinagdee mootummaa Aksum qonnaa fi daldala ture jechuudha. Bu'uurri diinagdee bulchitoota yookiin immoo yeroo sana ture Aksum wajjin kan wal qabatu bal'inaan maal irratti kan xiyyeeffatu ture daldala irratti kan xiyyeeffatu ture jechuudha. Akkasumas Aksum jarraa afuraffaa hanga jarraa torbaffaa keessatti giddugala maalii turte giddugala daldalaa ta'uudhaanis immoo baay'ee beekamteetti jechuudha. Giddugala daldalaatiinis beekamtii argatteetti barnootaa fi amantii irrattis immoo ciminaan beekamtii godhattee ture jechuudha. Bara giddugaleessa jennu kana keessa yookiin jarraa afuraffaa hanga jarraa torbaffaa keessatti wantoota kana sadeeniin daldala barnootaaf amantii irratti bal'inaan beekamtee ture jechuudha. Dabalataan buufanni doonii bulchiinsa Aksum durii Adulis jedhamuun beekama jechuudha. Buufanni doonii Aksum durii maal jedhama? Adulis jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Adulis qarqara galaana diimaatti kan argamudha. Yookiin bakki argama Adulis immoo qarqara galaana diimaa kan ta'edha jechuudha. Mootummaan Aksum egaa hariiroo siyaas diinagdee cimaa biyyoota hedduu wajjin waan qabuuf sochiin yookiin immoo daldala cimaa geggeessaa ture jechuudha. Biyyoota ollaa waliin illee ce'ee daangaa babal'ifatee waan tureef haala si'ataa ta'een daldala geggeessaa ture jechuudha. Uummati Aksum qarooma sana keessatti yookiin yeroo sana keessatti biyyoonni mootummaa Aksum waliin hariiroo qabanis kanneen akka biyyoota Awurooppaa keessaa biyyoota akka Sooriyaan ni jiru, Misirri ni jiru, Roomaan, Beezantaayinn, Impaayera Beezantaayinn warri jennu ni jiru jechuudha. Warreen kun bal'inaan sirna daldalaa Aksum waliin yookiin hariiroo daldalaa mootummaa Aksum waliin ni qabu ture yeroo sanatti. Aksum gara biyya alaatti meeshaalee ergaa turte keessaa muraasni yookiin Aksum irraa kallattiidhaan gara biyyoota adda addaatti wantooti ergamaa turan kanneen akka warqii, faaya miidhaginaa adda addaa, bineensotaa fi gogaa bineensotaa adda addaa fa'iitu kallattiidhaan gara biyyoota alaatti ergamaa ture jechuudha. Yookiin kanneen amma olitti kaafne hariiroo kanneen isaan qaban kanneen akka Sooriyaa, Misir, Roomaa fi Beezantaayinii fi kanneen biroo wajjin hariiroo qaban irraa ka'uudhaan kanneen akka warqii, faaya adda addaa, faaya miidhaginaa bineensota gogaa bineensotaa fi wantoota biroollee ergaa turan yookiin immoo ittiin daldala isaanii geggeeffachaa turan jechuudha. Gara biyya keessatti immoo yookiin biyya keessatti immoo waan isaan daddabarsaa turan uffata qopheessuu yookiin immoo wayaa akkasumas urgooftuu meeshaalee waraanaa adda addaa fa'i immoo gara biyya keessatti galchuudhaan raabsaa turan yookiin immoo daldalaa turan jechuudha. Hawaasni mootummaa Aksum durii gita adda addaa irratti kan qoodamedha jechuudha yookiin gartuu hawaasaa adda addaatu jira. Isaanis caasaa hawaasaa keessatti gitni olaanaan hooggantoota bulchiinsaa fi amantiiti jechuudha. Hawaasa keessatti gita olaanaa kan qaban yeroo sanatti warreen kamidha? Warreen bulchiinsa hooggansaarra jiranii fi abbootiin amantii ga'ee qabu jechuudha yookiin giti isaanii ol aanaadha jechuudha. Gitni giddugaleessaa immoo yookiin giddugaleessa kan jedhamanii waamaman immoo ogeeyyii adda addaa qonnaan bultootaa fi daldaltoota kan of keessatti hammate jechuudha. Warreen kun immoo warreen giddugaleessaa jedhamanii waamamu. Caasaan hawaasaa gita gadi aanaa immoo yookiin gadi bu'aa warreen jedhamanii ilaalaman immoo namoota garboota jedhamuun yookiin immoo warra ergaaf ergaramoota yookiin hawaasi warri giddugaleessa irra jiran isaan ergachuudhaan tajaajila isaanii kan isaan deemsifataa turan jechuudha. Bal'inaan garboota jechuun maal akka ta'e egaa kutaa darbe keessatti isiniif dhiyeesseen ture. Bulchiinsa mootummaa Aksum durii keessatti qarooman hedduun dagaagaa turaniiru jechuudha. Mootummaa Aksum durii keessatti qarooman hedduun babal'atanii biyyoota gara birootis kan babal'ataa turan maal akka ta'an qarooma Kuush keessatti kutaa darbe keessatti isin himeen ture. Isarra deebitanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Duuba deebitanii keessattuu ogummaa ijaarsa gamoowwaniitiin qaroominni mootummaa Aksum bal'inaan beekama. Siidaawwan ijaaruudhaan, manneen amantii babal'isuudhaan, manneen amantii kiristaanaa babal'isuu fi masaraawwan adda addaa gurguddoo adda addaa ijaaruudhaanis baay'ee beekamtii qaba jechuudha. Yeroo sanatti mootummaan Aksum yeroo sanatti ture wantoota kanaan ciminni isaa beekamaadha jechuudha. Siidaawwan gurguddoo bara qarooma Aksum durii dhagaa irraa tolfaman kan haga ammaatti illee naannaa Tigraay keessatti dhaabbatanii jiran ni beektu.
ni argitu jechuudha. Egaa akkuma amma suura irratti argaa jirru kana suura asirratti argaa jirru siidaa uummati Tigraay yeroo qarooma Aksuum ture sana ka tolchedha jechuudha yookiin ka bobbocamedha jechuudha. Haala amma argitaniin dhaabbateeti jira jechuudha. Siidaawwan akkanaa hedduutu naannoo sana keessatti bakka akkanaatti qubsifame yookiin dhaabbatee jira jechuudha. Wantooti kun dhagaan kun namaan ka tolfamanidha jechuudha yeroo qarooma Aksuum durii sana. Siidaawwan kunniin sadarkaa dagaagina qarooma Aksuum duriis bal'inaan kan nu agarsiisan yookiin kan nu akeekan jechuudha. Boqonnaa darbe irratti paarti 5 irratti kan waliin ilaalle keessatti qarooma Misir keessatti qarooma Nuubiyaaf qarooma Kush keessattis maddi qarooma isaanii maal akka ta'e bal'inaan waliin ilaalle ni jira jechuudha. Siidaawwan achi keessatti warri Nuubiyaa tolchan warri Kush tolchanii fi siidaawwan warra Misir durii bal'inaan ilaallee turre jechuudha. Kun immoo qarooma siidaa ka Aksuum jechuudha. Egaan bulchiinsi mootummaa Aksuum sirna barreeffama mataa ofii qaba jechuudha. Akkuma sirna barreeffamaa warra Meesopootaamiyaa Kuinifoormii jennee ka warra Chaayinaa, ka warra Hindii, ka warra Giriikii kutaa darbe keessatti ilaalle warri Aksuumis sirna barreeffamaa kan mataa isaanii ta'e ni qabu jechuudha. Sirni barreeffamaa mataa qarooma barreeffama sirni barreeffamaa isaan fayyadaman qaroomni barreeffama kana qubee saaba fayyadamuun afaan Gi'iziin kan barreeffamu ture jechuudha. Yookiin afaan Gi'izii fayyadamanii barreeffama mataa isaanii yookiin ergaa mataa isaanii waliif dabarsaatii turani jechuudha. Qarooma mootummaa Aksuum keessatti afaan Gi'izii afaan hojii bulchiinsa mootummichaas ture jechuudha. Afaan yeroo sanatti yookiin immoo afaan mootummaan Aksuum ittiin waliigalaa ture kan yeroo sana yookiin qarooma Aksuum keessatti afaan isaan fayyadamaa turanii fi sirni barreeffamaa isaan fayyadamaa turan ka afaan Gi'izii irratti bu'uureffatedha jechuudha. Mootummaan Aksuum mootummoota Afrikaa durii waliin maallaqatti fayyadamaa turan keessaa inni maallaqni isa tokkodha jechuudha. Bittaaf gurgurtaa yookiin immoo hariiroo biyyoota biraa waliin qabaniin yeroo daldala isaanii gaggeessaa turan kan isaan ittiin fayyadamaa turan maallaqadha jechuudha. Akka qorannoon arkeoloojii ibsutti maallaqni Aksuum durii maal egaa warqee meetii naasa kanneen nuti jennu jechuudha. Yookiin immoo bittaaf gurgurtaa yeroo gaggeessan kanneen kan Masrii durii ilaalleerra Kush durii ilaalleerra jechuudha. Qaroomni warra Nuubiyaa bittaa yeroo warra Misrii wajjin gaggeessan meeshaa wal jijjiiru jechuudha. Meeshaa qaban sana gita meeshaa isaanii waliin wal gita jedhanii yaada wajjin wal jijjiiranii haala sanaan bittaaf gurgurtaa isaanii gaggeessaa turanii warri qarooma Aksuum kunis akkuma kana jechuudha. Akka qarshiitti yookiin immoo akka madda waa isaaniif bituutti kan isaan fayyadamaa turan warqee meetii fi naasa kan nuti jennudha jechuudha. Kanaan bittaaf gurgurtaa isaanii gaggeessifataa turani jechuudha. Haala amma suura irratti arginuun kun egaa kan bobbocamedha jechuudha. Bifa warqiitiin meetii fi naasaan kan bobbocamee fi barreeffama adda addaallee kan ofirraa qabu yookiin ergaa dabarsuu kan danda'udha jechuudha. Barreeffamni achirra jiru haala kanaan qarshii kanaan bittaa isaanii fi gurgurtaa isaanii gaggeeffataa kan turanidha jechuudha. Maallaqa mootummaa Aksuum duriiti kan nuti jennu yookiin maallaqa mootummaan Aksuum duratti itti fayyadamaa turedha jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Kana seenaa mootummaa Aksuum durii jarraa 8ffaa hanga jarraa 12ffaa gidduu jiru bara dukkanaa jedhamuun kan beekamu ture jechuudha. Egaa mootummaan Aksuum yookiin qaroominni mootummaa Aksuum yeroo kam sirnaan dagaagee jarraa 3ffaatii hanga jarraa 7ffaa gidduutti sirnaan dagaageera jennee ilaallee turre. Boqonnaa bara dukkanaa akka jennu immoo jarraa 8ffaa hanga jarraa 12ffaa gidduutti yeroo turedha jechuudha. Seenaa mootummaa Aksuum keessatti inni kun waggooti 400 kun seenaa bara dukkanaa jedhamuun beekamudha jechuudha. Sababni isaas bara barbadaa'uu qarooman Aksuum durii hariiroo biyyoota alaa waliin ture bara addaan citee fi kufaatiin diinagdee mootummaa Aksuum bal'inaan itti mul'atedha jechuudha. Bara kana keessa hariiroon isaan biyyoota biroo waliin qaban qarooman isaanis kan adda citedha jechuudha. Barbadaa'uun qarooman Aksuum durii hariiroon biyyoota alaa waliin qabanis baay'ee gadi harkifataa dhufe yookiin gadi bu'aa dhufe. Kunis kufaatii diinagdee isaaniif yookiin immoo babal'ataa deemu daldala isaaniif illee dhiibbaa irratti ta'eetii jira yookiin immoo madda kufaatii isaanii ta'eetii jira jechuudha. Akkasumas ragaaleen seenaa qabatamoo waan hin jirre jiraachuu dhabuun isaanis kufaatii isaaniif isa adda biraa ture jechuudha. Akka waliigalaatti sochiileen siyaas diinagdee fi qarooman Aksuum durii bara itti dadhabaa dhufedha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Jarraa 8ffaa hanga 12ffaa kana yookiin bara dukkanaa jennee isa kaafne kana jechuudha. Kufaatii mootummaa Aksuum durii fi ragaaleen seenaa sababoota adda addaa keeku jechuudha. Yookiin akka ragaatti wantooti ta'an wantooti muraasni ni jiru jechuudha. Isaanis sababoota dhiibbaa biyya keessaa fi biyya alaati jedhamanii yaadamu. Keessumaa egaa kutaa darbiratti akkuma yaadattan kufaatii Nuubiyaaf, kufaatii Kushotaaf, kufaatii Masrootaaf maal akka ture yookiin dhiibbaa warri Asiriyaanotaa isaan irra geessan irraa akka ka'e akka kufan ilaallee turre jechuudha.